السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو وردفتوتا جيرا شازينو حكم فياكي سني بكا جرتنو تنقى ربي سني فبايتو نسنين جدا إيقا دي بيدو فيرا نسنين جدا وردفتوتا كيا الرا أبيا جايباتو كوني سنيف قبر ديدو في حقا تمرا قبي كياتي نفانا تران أفيرا كيا نسنين جدا الرا سابينا نرا قبر ديدو في واي يوتيوبي را akkaataa viidiyoo daawunloodii godhannu karaa gabaabaadhaan appiliikeeshinii tokko isiniin barbaachisu isin haga xumura qophii kiyyaatti waan akkaataan itti isin agarsiisu kana na hordoftanii irraa fayyadamuu dandeessu isiniin jedha. Istoorii yuutuubii irra galee yuutuubii irraa akkaataa itti dhannee buufannu waliin ilaallaa jechuudha. Egaa haga yoonaa kan yuutuubii kiyya maatiinaaf hin taane maatiinaaf ta'an isiniin jedha. ilmaan oromoo wala jajjabeessinuu maqaan peejii kootii Rashaad Zainuu jettanii gubbaa kanarratti yoo barreessitan liinkii isaallee asirrallee isiniif hankaa viidiyoon gadhiisu kanarraan seentanii dhuma naa gochuu dandeessanii maqaanii yuutuubii kootii kunoo akkuma arguu jirtan Rashaad Zainuu ka jedhu kana yeroo kanatti itti barreessitaniitti sarchii gootanii jettan kunoo kan koo isa kanaa jechuudha. Kunoo kun appiin kunii kan kootii peejiin kunii akkasitti tuqtanii waan nama dura gadhiisellee wanti isin fayyadu keessa hin dhabamu seentanii akka irraa fayyadamtanuu isin jedha. Kunoo viidiyoo garaagaraa waa'ee appii jawaalaa irratti androidii waan garaagaraa irratti akkaataa biyyatti bilbilannu akkaataa waan jawaalaa irraa waan moobaayilii irraa isin barbaachisu hamman beekurraa hanga tokko barsiiseera. Egaa yuutuubii kiyya yeroo seentanii jettanuu bakki kunii kan inni isinii baasu bakki sabiskiraayib jedhu kunii akkanatti miti kan inni isinii baasu jechuudha. Isinii fi diimaa ta'eeti kan inni ba'uu jechuudha. Bakki kuni diimaa ta'e isinii ba'a. Bakki kun immoo bakka saanduqatti godhe kuni akka kanatti miti kan inni isinii ba'uu jechuudha. Subscribe kan jettu diimtuu kana simbiratti diimaadha warri amma dura maatiinaaf hin taane jechuudha. Subscribe sana rukuttanii mallattootti akkaataa wanni kanallee yeroo rukuttanii kiyyattanuu bakka kana yeroo rukuttanii jettan akkanatti fidee isinii baasa. Viidiyoon gadhiisu kallattiidhaan akka isin bira ga'uudhaaf oolii kanarra godhattanii jechuudha. Kanuma azraqee irra jiru kanarra godhattanii viidiyoon isiniif gadhiisu kallattumaan isin bira ga'a jechuudha. Egaa barumsi kiyyarraa waa'ee yuutuubii irraa akkasitti viidiyoo gadi buufannaa isiniin jedhee ture. Garuma barumsa sanaatti isiniin dabarraa haga xumura qophii kiyyaatti naa waliin turaan isiniin jedha. Manuma yuutuubiitti deebinaa jechuudha. Mana yuutuubiitti deebinee yuutuubii irraa akkaataatti viidiyoo daawunloodii godhan asuma irratti ilaallaa jechuudha. Kunoo kanumaan gadi buusee ilaalammaa isinitti agarsiisuudhaafi yeroo akkanatti viidiyoo gadi buufachuu feetan akkanatti isiniif dhufee jedhee sheer bakka jedhu kana arguu jirtan jeen abdii qaba. Kunoola bakkattii kana jechuudha. Bakka sheer jedhu kana yeroo tokkoof rukuttanii jechuudha. Yeroo kanatti rukuttanii jettanuu waan isin jawala keessan irraa qabdan aappoonni garaagaraa dhufee isiniif ba'a. Isin kunoola bakka kana arguu jirtanii copy link ka jedhu kana rukuttanii jechuudha. Copy link kana rukuttanii amma as keessaa ni baanaa jechuudha. yuutuubii keessaa baanee sadhannaa Google Chrome dhannaa jechuudha. Kunoola isa kana barreeffama kanatti irra bu'ee jira natti isinitti mul'atu Google Chrome. Egaa namni jawala irraa Chrome dhaben jiru Chrome kana keessa seennee akkana jennee barreessinaa jechuudha. Kunoo akkuma arguu jirtan kunoo isa kana jechuudha. Dhiifama. Akkuma arguu jirtan kunoo isa kana laa isaan itti maree atapis x2convert.com ka jedhu kana barreessitanii jechuudha. Mana googilii yeroo Chrome yookaan googilii keessa galtanii jettanuu sarchii gootanii jechuudha. Amma sarchii godheen isin agarsiisa. Yeroo akkanatti sarchii gootanii jettanii jettanuu akkanatti fidee isinii baasaa jechuudha. Egaa obboleewwan kiyya yeroo googilii keessa galtanii jettanuu dhiifama duubana deebisee asirratti asirratti wanni isin barreessitanii kunoo akkuma arguu jirtan egaa taapis ka jedhu kana kunoola arguu jirtan jeen abdii qabaa kanan itti maraaru kana taapis x2convert.com ka jedhu kana barreessitanii jechuudha. Gubbaa kanarratti kana barreessitanii sana booda sarchii gootanii jechuudha. Yeroo kanatti sarchii goone jenneen hin barbaada. Egaa yeroonii fi Google irra seentanii hataapis convert.com jettanii barreessitanii jettanu akkanatti saanduqa kan isiniif fidaa jechuudha.
saanduqa kanarratti waan YouTube irraa daawunloodii godhachuu feene sana qabannee dhufnee yeroo tokkoo fi saanduqa kana harkaan gadi qabnaa jechuudha. Copy and paste ka jedhu kana linkii heerii kana qubaan gadi qabnaa jechuudha. Yeroo kanatti gadi qabnu paste ka jedhu kana nuu fida. Paste kana rukun akkasitti yeroo inni nuu fidee jedhee xiqqoosii akkanatti oloofnaa jechuudha. Akkanatti yeroo oloofnee jenneen kunoo akkanatti kan inni nuu fidu jechuudha. Download video yoo audioodhaan buufachuu feetanis kunoo yoo audioodhaan buufachuu feetan kunoo asiin jira. Viidiyoodhaan yoo buufachuu feetan akkasuma jechuudha. Amma gaa MB3 kanarra goone kunoo waan achi keessaa amma reefuu qabadhee dhufe isa kana jechuudha. An viidiyoodhaan waan an buufachuu fedhee fi download bakka jedhu kana rukuttanii jechuudha. Kunoo liinkii filafiitii jiru kana isa kana rukuttanii jechuudha. Yeroo kanatti rukuttanii jettan akkanatti isiniif fida. Akkanatti yeroo isiniif fidee jedhee kunoo download file MB3 kana gar rukuttanii jechuudha. Yeroo kanatti gar rukuttanii jettan egaa yeroon akkanatti gar rukuttanii jettanuu bakka daawunloodii asfarii akdariyoonni kana daawunlood ka jedhu kana rukuttanii kunoola. Akkanatti kunoo gadi isinii bu'aa jira jechuudha. Kunoola kana nama YouTube irraa daawunloodii godhee fide kunoo appichi kana jechuudha. Obboleewwan kiyyaa aga xumura qophii kiyyaatti waliin wajjin turtan galatoomaa isiniin jedha. Egaa YouTube kiyya subscribe, like, comment akkanaa gootanuu yoo isiniif hin galle immoo comment jalatti na gaafachuu ni dandeessu. Egaa waan an beekurraa isiniif ani maan isiniin jedha. Haga barumsa biraatii walitti deebi'u nagaan na jiraadha.